Ashamar kafoonee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muqaasifaana turaan ejerse wallooti. Oduu keenya jalqabaatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmad humnoota Amaaraa waliin ta'uun guyyaa har'aa kana aanaa Dawwaa Caffaa ganda baadiyyaa Qabballee jedhamtu irratti uummata nagaa irratti dhukaasa bananii akka oolantu dhaga'ame. Aanaa Dawwee Harawaa keessatti ajjeechaan jumlaa itti fufee jiraachuunis barame. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmadii fi humnoota Amaaraa waliin qindaa'uun guyyaa har'aa aanaa Dawwaa Caffaa gandoota baadiyyaa naannawa Qabballeetti uummata nagaa irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa bananiiru. Aanaa Dawwaa Caffaa onoota baadiyyaa Qabballeetti humnoonni waraana Amaaraa fi faashistii Abiyyi Ahmad uummata nagaa irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa taankii fi marfii fayyadamuun uummata miidhaa jiraachuu jiraataan naannawa sanii madda nageenyaatti hime. Odeeffannoo dabalataa Dawwee Harawaa keessatti ajjeechaan julmaa fi hidhaan jabaatee itti fufeera. Aanaa Dawwee Harawaa keessatti ajjeechaan julmaa fi hidhaan namoota nagaa irrattii fi bifa sukkunneessan jabaatee itti fufeera. Aanaa Dawwee Harawaa ganda Uranee Salaamaa keessa namoota hedduu guuranii ajjeesuu fi hidhaa jiraachuun jiraattota gandichaa irraa bilbilaan mirkaneeffannee jirra. Halkan dheengaddaa jechuun amajjii 3 bara 2022 dargaggoo Abdullaahi Muhammad Abdullee jedhamu jiraataa ganda Uranee Salaamaa gooxii dabalgaloo kan ta'e naannoo Anfaar keessaa qabanii magaalaa Booraa fiduun ajjeesanii iddoo Qarbii Goonii jedhamtutti gatanii jiraachuu fi isaa waliinis namootni maqaan isaanii hin beekamin 2 ajjeefamanii jiraachuun jiraattota naannawa isaanii irraa bilbilaan mirkaneeffannee jirra. Guyyaa har'aas ganduma Uranee Salaamaa keessa namootni 3 qabamanii hidhamuun jiraattota gandichaa irraa odeeffanneerra. Namootni qabamanii hidhamanis isaan armaan gadii kana. Tokkoffaa Muusaa Ibraahim Huseen gooxii Sanqallee, lammaffaa Ahmad Xaahoo Alii gooxii Sanqallee, sadaffaa Hasan Muusaa Jaarroo gooxii Sanqallee. Namootni kun guyyaa har'aa hidhamuu madda keenya irraa mirkaneeffannee jirra. Guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 4 bara 2022 namoota ammaaf maqaa adda baafachuu hin dandeenye 2 aanaa Dawwee Harawaa gooxii Bulukkoo Jajjabaa irraa humnoonni waraana faashistii Abiyyi Ahmadiin qabamanii rashanamuu jiraattonni madda nageenyaatti himaniiru. Odeeffannoo dabalataan aanaa Jillee Dhummuuggaa magaalaa Makkaannaa keessatti humnootni Amaaraa qote bulaa Oromoo badii tokko malee Oromoo ta'uu isaa qofaaf karaa irraa qabanii moobaayilii isaanii sakatta'aa akka jiran odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Harxummaa Furshii Caffaa ganda Garboota irra namoonni hedduun humnoota adda Amaaraa kanaan butamanii as butuun dhabamsiifamuu jiraataan naannaa isaa irraa mirkaneeffannee jirra. Artistoonni Oromoo Walloo mana hidhaa keessa jiran dararaa hamaan irra gahaa jiraachuun barame. Artistoonni Oromoo kaaba Oromiyaa Walloo qabamanii hidhaatti dararamaa jiru. Artistoonni Oromoo dhalattootaan kaaba Oromiyaa godina Wallootaan sirna bilxiginnaatiin ukkaanfamanii ergaa qabamanii booda mana hidhaatti dararaan adda addaa akka irra gahaa jiru odeeffannee jirra. Artistoonni kun Umartee Naammoo fi Sa'aadaa Wal yoo ta'an, Umartee Naammoo kan yeroo dheeraa fayyaa dhabee garaa baqaqfate yookaan opporeeshin ta'e kan ciisaa ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana humna adda Amaaraatiin butame mana hidhaa Shawaaroobii keessatti hidhamee akka malee dararamaa fi maatiinis akka hin argine godhamee jira jedhu maddi keenya kun. Sa'aadaa Wal ammoo aanaa baatee mana barumsaa Qarsaa jedhamu keessatti hidhamee dararaa cimaan akka irra gahaa jiru dubbatu maddi keenya madda nageenyaatti hime kun. Artiistii Abduu Hussoo kan deeggaraa bilxiginnaa ture hidhamee akka jiru odeessaaleen bahaa jiru. Walumaa galatti Walloo keessatti namoota sodaa siyaasa irraa qaban kaan manatti guuranii kaan hidhaa buusanii miidhaa jajjabaa irraan gahaa akka jiran nuuf hime maddi keenya madda nageenyaatti hime kun. Dhaabni biyya seene jaalmarroo nuuf abboomuu didemuufiin jedhu jaaldhugaasaa baqaqqoon akka sololoo deemu taasifamee jira.
bal'ina isaa Seeddawwee waan qindeeffate qaba. Dhaabni biyya seene jaalmaarroon nuuf abboomamuu didamuufiin jedhu jaal dhugaasaa bakka qoon akka sololoo deemu taasifame. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa hundeeffamee uummata Oromoo qawween cabe qawween bilisoomsina jedhee falmatti seeneetii kaasee bu'aa bayii ulfaataa keessa dabraa as ga'e. Bu'aa bayiin dhaabicha mudataa dhufe hundi ammoo kan diina bakka irraa caalaa kan keessoo isaatti isa nyaatuttu kaayyicha galma hanqise. Wareegama uummata Oromoo kumaaf kittila haga har'aa utuu firiin argatin haga har'aa akka daandiin itti dheeratu ta'e. Keessaahuu ijoolleen abbootii lafaa abaa'oo keessatti hooggansa oliirra turan kaayyicha galmaan ga'uu otoo hin taane xiyyeeffannoon isaanii guddaan maqaa dhaaba kabajamaa kana keessa dhokatanii jireenya isaanii lafarraa qaban xumurachuu fi ittiin tujaaruu ture. Eega maqaa abaa'oo fi fajjisa of dura qabee ittiin daldalu abaa'oo baay'een jiraatus kan qabsoo hidhannootti cichee Oromoo ijaaraa fi qabsoof dammaqsaa ture abaa'oo ganamaa kaayyoo jaal magarsaa bariifaa qabatee itti fufe kan waajjirri hayyu duree isaa Eertiriyaa turedha. Kan maqaa kana moggaafatanii Oromoo burjaajessuuf hojjetaa turanis hedduu itti milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee qabsoo biyya keessaa fincila maastar pilaaniin wal qabatee jalqabeetii dabalee ijaarsi qeerroo bilisummaa Oromoo haala qabsoo hidhannoo irraa namni akka fuula naanneeffatee qabsoo qeerrootti kanatti humna gochuun bulchiinsa ahdaawii diiguu irratti fuulleeffate. Ta'us qabsoo harka duwwaa mootummaa irratti finciluu kanallee abaa'oo waraana biratti akka gobla tokkotti fayyadamee ijaaraa waan tureef fincilli biyya keessaa qeerroon qabsiise sunillee ijaarsi qeerroo Oromiyaa keessatti erga lafa qabatee waan tureef caasaan qeerroo harki 90 ol gobla abaa'oo jala ture jechuun ni danda'ama. Maqaa fincila diddaa gabrummaa warraaqsi dhoohu kun babal'achuun kutaalee Oromiyaa hunda wal ga'uun Oromoo wal faana qabsootti galche. Fincilli kun jabaatuu fi fuula addunyaatti gurra argachaa akka dhufaaf gahee miidiyaas olaanaa ture. Yeroo sanattis miidiyaan OMN hayyoonni Oromoo biyya alaa jiraatan walitti dhufuun miidiyaa OMN sagalee uummata Oromoo ni ta'a jedhanii hundeessan saatalaayitiitti ba'ee waan jiruuf fincila qeerroo fi uummata Oromoo kanaaf beenziila ta'uun shoora guddaa baateera. Adaduma sirna ahdaawii lammaffaa laaffataa deemu fincilli diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiramu murannoon hanga harka duwwaa taankii dura dhaabbachuutti tufuun bulchiinsi ahdaawii olaantummaa harka TPLF turetti xumura gochuutti dhufe. Bulchiinsa TPLF xumura gochuu keessatti qeerroon 80,000 ol lubbuutti gabbare. 10,000 itti qaama hir'atee 10,000 itti biyyaa godaanee kaan soora qurxummii ta'e. Bulchiinsi TPLF aangoo irraa kaafame. Haa ta'u malee yeroo kana diina aangoo irraa dabruu malee akka itti biyya ofii dhuunfatan irratti wal hubannaan aktivistoota Oromoo fi abaa'uu gidduu ture dugdaaf garaadha jechuun ni danda'ama. Injifannoon ilmaan haadha hiyyeessaatti akka itti firii godhan irratti kallattii laachuun hafee oppidiyoo kaleessaa ergamtuu TPLF taatee bocamte firoonfachuu fi awwaara irraa rukutuun isaanuma aangootti akka dhufan duulli hanqana hin jedhamne deeme. Abaa'oon hin jiruuyuu jedhame. Duulli taasifamee ture sun oppidiyoo waggaa 27 ergamtuu taatee Oromoo nyaattee akka aangootti deebitee Oromoo nyaattuuf carraa guddaa uume. Abaa'uu birattis yeroo kana qaawwa guddaan karaa miseensota isaa biyya keessa jiran dhaabichitti amanuu dirqamatti kenname dhiisanii billaa garlammee ta'uun miseensota dhaabichaa funaansisuun mana hidhaatti naquun carraa oppidiyoo aangootti deebisuu fi duula aktivistoota federaalistiif hireebane. Miseensonni waboo lafa dheeraa kutuun Eertiriyaa bahanii dhufuun Oromiyaa seenanii bakka bobbaasanii otoo hin gahin gartuu dhaabni itti amanu kanneen gurguramee mana hidhaatti darbamuunis fincila qeerroo biratti abjuu abaa'oon Oromiyaa keessatti waboo oomishuun Oromiyaa dhuunfachuu miila fageesse. Waboon duulaa fi olola hundumarratti deemu ofirraa cabsaa gama biraatiin qeerrootti leenjisee Oromiyaa bakka awwaala diinaa gochuutti dhufe. Sin lolchiisa gaafas koomeedii fakkaate. Dhugaa ta'ee firaaf diinattu gaaffii uume. Gartuun shiraa hunduma boceetti milkaa'uu dadhabe. Kun qaawwa keessoo waraanaatti ofiif uumaa deeman sanatti dhimma bahuun jaalgollicha mooraa sololootii baasuun miidiyaa ofii akka fedhan godhan irratti akka dhiyaatu tamsaasanii diinummaa isaatti ifatti mul'isan. Biltsiginnaan ol guurtuun abaa'oo keessa dhokattee farri qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan lafaa nu malee warra jedhu qullaa of dhaabee salphate. Hoggansi kaleessa obbo Zoonii Kibbaa dhabaman irraa hambise. Cichaan kaayyoo lamee qulxuu jaalgollichi dheengee shira isaanii kana hubatee moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti akka deebi'u abdii qabna. Warri harka isaatiin ibidda qabachuuf yaadan sun garuu salphatanii harkuma isaanii ibidda qabatanii jiru. Moonaan qabsoo Oromoo taliila ta'aa jira. Qaawwa uumamte mariin ni furama. Yayyoonni gogaa hoolaa uffatan garuu ni muraatu. Bilisummaan dhiigaan dhufu falmaan itti fufa seenessaa burqaa boruutiif injifannoon uummata Oromoo.
godina qeellam wallagga aana hawwaa galaan ganda tuulamaa keessatti sadaasa 3 bara 2020 akka waraanni faashistii Abiy Ahmad ilmaan Oromoo 8 ajjeesuun tokko madeessee jiraachuun dhaga'ame. Godina qeellam wallagga aana hawwaa ganda galaan tuulamaa keessatti amajjii 3 bara 2020 akka waraanni weerartuu PP ilmaan Oromoo 8 ajjeesuu fi tokko madeessuun dhaga'ame. Leellistoonni sirna nafxanya mootummaa sirna PP bobbaafaman uummata nagaa badii tokko malee jumlaan ajjeesuun akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan godina qeellam wallagga ona hawwaa ganda galaan tuulamaa bakka lagameexxii jedhamtutti namoota 8 Sheek Daawud Muhammad Abdallaa Toofiq kan yeroof maqaan isaanii hin argamne dabalate bakka boqqolloo dhagaa jiranitti barii amajjii 3 bara 2022 gaafii tokko malee oromummaa isaanii yakkuun bakka tokkotti rasaasa itti roobsuun kan ajjeesan yoo ta'u namni tokko madaa'ee ba'uun dhoksaan yaalamaa jiraachuu jiraattonni naannoo sanii arraata biyyaalessa Oromiyaatti himaniiru. Abbaan Gadaa Muhammad Abdallaa nama nagaa fi quuqama saba isaa kan qabu malee yakka biroo kan hin qabne yoo ta'u mootummaan kabajamaan guddoota Oromoof waan hin qabneef akka ajjeesan barameera. Mootummaan gabroonfataa impaayera Itoophiyaa sanyii duguuggaa dhala Oromoo irratti raawwachaa waan jiruuf uummanni Oromoo hundi irreef gaachana uummata Oromoo kan ta'e waboo cinaa dhaabbachuun mootummaa bututaa Itoophiyaa mootummaa jedhee of waamu kana tokkummaan ka'ee ofirraa fonqolchuu qaba jedhu jiraattonni yaada isaanii har'aates biyyaalessa Oromiyaaf ibsaniiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aa qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Obbileen madda nageenyaa itti fufaani gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.